maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokkotti ni amanna. Ameen. Hundumaa kan danda'u Waaqayyo Gooftaan akkas jedha. Laphee keessanitti karaa keessan yaadaa, kara tulluutti ba'aa, muka fidaa, mana koos naaf ijaaraa, anis isatti nan gammada, ittis nan galateeffama jedha. Dubbii raajaa Haageen boqonnaa 1:7 irratti dubbateedha. Godina Wallagga Lixaa aanaa Hoomaa magaalaa Sootalloo keessatti kan argamtu manni kiristaanaa qulqulleettii Maariyaamii Sootalloo ijaarsa mana citaan kan hundeeffamte bara 1910tti yoo ta'u erga hundooftee waggaa 100 ol taatee jirti. Bara 2002tti gamoo ammayyaan akka ijaaramtuuf ajaja eebbifamoo Abbaa Henook dabarsaniin ijaarsi gamoo mana kiristaanaa haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaamii kun eegalamus edda manni kun ijaaramuu jalqabee hanga ammaarraatti garuu hin xumuramin jira waan ta'eef Lixa Wallaggaa aanaa Hoomatti kan argamtu mana kiristaanaa qulqulleettii Maariyaamii Sootalloo ijaarsi isaa erga eegalamee waggoota dheeraa fudhatee jira. Haa ta'u malee yeroo dheeraadhaaf mana kiristaanaa kana xumuruu waan hin dandeenyeef ijaarsa gamoo mana kiristaanaa kana bakka jirurraa xumursiisuuf qarshii miliyoona 1 ol waan barbaachisuuf obboloonni kiristaanaa bakka garaagaraa jirtan maqaa Waaqayyoon nu cina dhaabbadhaa jedhu. Kiristaanonni bakka kana jiran miira baay'ee garaa nama nyaatu. Maqaa qulqulleettii Maariyaamiitiin amanataan Ortodoksii Tawaahidoo kan taatan bakka hundumaatti akkasiin gargaartan maqaa Waaqayyootiin cimsee yaada kana isiniif ibsaa. Jalqabamee akkoo isin agartan irra jira. Jaalala Waaqayyoo kan qabdan nu gargaaraa jira Waaqayyo. Araarsoo isheetti kana amantan maqaa haadha keenya qulqulleettii Maariyaamiitiin akka nu gargaartan. Akkuma Nahimiyaan mana Waaqayyoo ijaaruuf xiiqii guddaadhaan ka'e sana nutis kiristaanonni ammaa mana Waaqayyoo ijaaruuf haa xiiqeffannuu jedhu abboonni keenya. Sagaleen Waaqayyoo macaafa Nahimiyaa boqonnaa 2:20 irratti nuti garboonni isaa kaanee hin hojjennaa Waaqayyo uumaan keenya garuu nu milkeessaa gaafa manni kun ijaaramee yookaan gaafa masaraan kun ijaaramee xumuramu garuu isinii Israa'el keessaa yaadannoo hin qabdanii jedha. Akkuma gaafa sana Nahimiyaan dallaa Yerusaalem ijaaruudhaaf uummata gaafatee garuu hin xumurraa gaafa xumurru immoo carraa kana keessaa hiree kana keessaa gahee qabaachuu qabdu jedhee akkuma inni saba Israa'elitti dubbate nutis immoo waa'ee bataskaana Sootalloo Maariyaamii kana isinitti dubbachuun barbaada. Manni kun hin ijaarama hin xumurama garuu immoo namni hundumtuuyyuu eebba akka inni keessaa argatu eebba Waaqayyoo keessaa akka isin hin dhabnee fi waamicha isinii goona. Lubootaaf diyaaqonoota dabalatee abbaa warraa 70 ol kan ta'an sababa dhiibbaa amantaa garaagaraarraan kan ka'e amantaa isaanii gadhiisaniiru. Maarree jirbiin wal gargaartee arba hiitii akkuma jedhamu sana. Hundumti keessan bataskaana Sootalloo giiftii keenya qulqulleettii Maariyaamii akka waliin xumursiifnuu fi bakka jirtan hundumaatti warri biyya alaa jirtanis warri biyya keessa jirtanis ga'ee keessan akka baataniif eebba qulqulleettii giiftii keenya Maariyaamii akka argattaniif mana ishee ijaaramaa jiru kana bukkee akka isin dhaabattan maqaa Waaqayyootiin waamicha isinii goona. namni mana Waaqayyoo ijaaru manni isaa ni ijaarama, fayyaan isaa ni eegama, waan qabu hundumatti kan gammadu ta'a. Waaqayyoos maatii isaa guutuu jireenya isaa guutuu kan eebbisu kan qabus immoo dachaadhaan kan argatu ta'a waan ta'eefiyyuu akkuma kitaaba qulqullaa'oo irratti argannu dirqamoota kiristaanotaa keessaa tokko mana Waaqayyoo kan ta'e hinaaffaa guddaadhaan ijaaruu waan ta'eefiyyuu mana kiristaanaa kana waliin akka ijaarree waliin xumurru waamicha keenya isinii dhiyeessina. Waan Waaqayyo nu kennarraa ijaarsa mana kiristaanaaf kan oolu arjoomuun kiristaanota naannoo kanatti hafan haa deeggaru. Lakkoobsi herregaa ijaarsa mana kiristaanaa kanaaf baname baankii daldala Itoophiyaa 1-15-6-22-8 baankii hojii gamtaa Oromiyaa 1-29-80-34-8 baankii Awaash 1-32-7-47-57-48 irratti waan qabdanirraa ijaarsa mana kiristaanaa Sootalloo qulqulleettii Maariyaamiif akka gumaachitan maqaa Waaqayyoon isin gaafanna. Dabalataan kiristaanonni biyyoota garaagaraa jirtanii fi mana kiristaanaa keenya deeggaruu barbaaddan karaa obboloota keenya kanaa nu argachuu dandeessu. Biyya Ameerikaa Minisotaatti Aschaaloo Asfaa'uun
toora bilbilaa 161 2946 2755 yookiin dingataa dabalaa toora bilbilaa 161 2986 5831 biyya Faransaayitti Daaqun Fiqiruu Mulaatu toora bilbilaa 3375 53 1476 61 irratti akkasumas Finfinneetti Dr. Tayiraa Baabuu toora bilbilaa duwwaa 910 irratti qarshii nu erguufis ta'e odeeffannoo dabalataa argachuuf nu bilbiluu dandeessu. Ulfina saatiif kaanee hundi keenya waaqa jiraatu hundaa dabarsee beekuu hafuuraa waaqaa sillaasee. በመላው ዓለም የምትገኙ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ልጆች በገጠርም በከተማም በዓለም ሁሉ ያላችሁ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በምዕራብ ወለጋ ሀገረ ስብከት በኦማ ወረዳ ስር የምትገኘዋ የሶተሎ ቅድስት ድንግል ማርያም ቤተክርስቲያን የድረሱልኝ ጥሪዋን ታስተላልፋለች። እነሆ የሶተሎ ቅድስት ድንግል ማርያም ሕንጻ ቤተክርስቲያን እንደተጀመረ በልዩ ልዩ የማቴሪያል እጥረት ከሀገሪቷም ሁኔታ የተነሳ ብዙ ማቴሪያሎችም ዋጋቸው ከመጨመራቸው የተነሳ ስራው ባለበት የቆመ ስለሆነ ሁላችንም ርብርብ እንድናደርግ በአምላካችን በእግዚአብሔር ስም እናሳስባለን። ሁላችንም ክርስቲያኖች በዚህ ሰዓት ደርሰንላት ሕንጻዋን እንድንፈጽም በቅድስት ቤተክርስቲያን ስም ጥሪያችንን እናስተላልፋለን። የእመቤታችን ወዳጆች አስፈላጊውን ሁሉ ትብብር እንድታደርጉልን በቅድስት ቤተክርስቲያን ስም እንጠይቃለን። በችግርና በጭንቀት ውስጥ ላለችው ለሶተሎ ማርያም እንድረስላት፣ አብረን እንገንባት። የሶተሎ ቅድስት ድንግል ማርያም ቤተክርስቲያን